Ashama harka fuunee daawwattoota asnaa YouTube bakkuma jirtanitti nagaa fi araarrii jaalalli waaqayyoo isiniif baay'atuun isiniin jechuu jaalladha. Obboloota koo jaallatamoon bakkuma jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Hordoftoota asnaa YouTube bakkuma jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jechuun jaalladha. Warri maatinaaf taatanis waaqayyo isin haa eebbisu. Warri maatinaaf hin taanes maatinaaf ta'a. Like naa godhaa, share naa godhaa, maatinaaf ta'an isiniin jechuu jaalladha. Amma immoo sa'aatii kana immoo maaliif dhuftee jettan mudannoo koo gaafa biyya ormaa dhufu mudannoo guyyaa gaaf sanaa isinitti odeessa. Innis yeroon gara biyya kanaa dhufu booleen cufamee jira. Karaa biraatiin hin dhufeeni. Daandiin irra deeme sanatti mudannoo baay'ee na mudatee jechaadha. Mudannoon kunis immoo maalidha jechuu dandeessu. Ani kan hin dhufe Sudaaniin nan dhufe. Sudaaniin gaafa dhufu waa baay'een nu mudateen yeroo daangaa Sudaan irra geenyu waa baay'een nu mudateen achiin gaafa wanti baay'een nu mudatu maaltu si mudatee jechuu dandeessu. Namni daandii deemu waa baay'een mudata. Mudannoo gaafa biyya ormaa dhufu waa baay'een mudatameeni. Lakkaa'ee illee bira ga'uu hin danda'u. Amma tokko keessaan isinitti haasa'a. Iddoo iddootti kan na kolfisiisas iddoo iddootti immoo baay'een hintinii jedhasi. Innis maalidha yoo jettanii gaafa tokkootuma deemaa jirru ganama bariidhaan kaanee makiinaadhaan deemna gaama Sudaan gallutti. Achii makiinaarraa buunee namni matammaatti nu fudhatu tokko nu dhufee achitti nu fudhatee mana hoteelaa wayiitti nu geessee achirraan galgala yeroo sa'aatii 2 ta'u bajaajiidhaan gara buufata iddootti paaspoortiin hojjetamu nu geessee ture. Achi nu geessuudhaaf otoo deemuu bajaajirra gaafa nu buusu poolisoonni nu qabanii ture. Daandiruma irratti jechaadha. Gaafa nu qabanii nuti maaf harkaan qabnu saantimoo harkaan qabnu. Ani bilbilas fudhadhee hin baane bilbilas maa qabadhee jiru harka koo duwwaa shaanxaa fi uffata bichaa fi paaspoortii koo duwwaan harkatti qabadhee deema ture. Innaaf mattaawaqaan harka jira ture. Achiin ijoollonni baay'ee wajjin deemaa jirra ture. Dammoo bakka xiqqoo baay'ee maarifa nan dhagaa garuu numa dubbadha garuu akkasitti keessaa baasee baay'ee haasa'uu hin danda'u ture. Garuu nan dhagaa asirratti xiqqoo nan haasa'an. Achiin gaafa kanarraa afaan Ingiliffaa fi afaan Amaariffaa nutti dubbatan. Ingiliffa immoo nan dhagaa malee baay'ee deebisuu hin danda'u xiqqoo malee. Achiin gaafa isaan nutti dubbatanii eessaa dhuftan gaafa isaan nuun jedhan lafa kaartumii matammaadhaa dhufnee jenneen matamuma keessa jirra moodha fagooni matiin asuma himadhaan nuun jedhee gaamcha matammaadhaa dhufneen bakka kamii jennaan kunoo akkasuma garana kanaa jenneen achumarraan gaafa akkas jennu muluu keenya walitti dachaasanii nu qaban. Gaafa nu qabanii lafa sana inteenye sa'aatii 2 guutuu isaa halkan walakkaadha goodaa teenya ture. Sa'aatii walakkaa jira poolisonni nutti naanna'anii maal nu godhu gara biyyaatti nu deebisu moo ni nu gadhiisu moo silaa birrii nu gaafatan birrii of harkaan qabnu. Mucaan inni matammaatti nu fuudhe birrii onurraa funaaneera birrii of harkaan qabnu jenna. Walitti naannofne jechaadha. Maal goona amma gara maatiitti deebina moo maal goona jennee xaasofna walitti hintinenne achumarraan yeroo isaan akkas nutti dhiyaatan zum jenna. Yeroo isaan xiqqoo ishee achi siqan immoo nuti immoo inaasofnaani. Achumarraan mucaanii nu fuudhee gara iddootti paaspoortii hojjetamu nu geessu suni birrii waan of harkaa qabu moobaayilii illee nan bifnee achumarraan itti kenne. Achumarraan deemaa nuun jedhan gaafa deemnu immoo gaafa itti kennu laga guddaa jira allayyaa guddaa jechaadha. Allayyaa keessa deemne jechaadha miilla keenyaan iddootti paaspoortii hojjetatan naquudhaaf. Tarii warreen achirraan dhuftan beekuu dandeessu yeroo nama akkatti dubbadhu yeroon kolfa baay'ee wanti ni fakkaata. Achiin gaafa achi keessa allayyaa sana keessa ijoolleen takka achi keessa namni mucaan jalaa dhaabateetu inni kaanuma achi keessatti gad of darbataa inni immoo achitti qabee achi ceesisa ture. Kanarra gaafa achi kennu eentu taasee nuree baay'ee tokko bakka mudannoon achitti nu mudate waa baay'eedha. Barumsa irraa argattu jedhee yaada. Achiin kallattii karaa kaartumii yeroo dhufne guyyaa baay'ee goodaa turre jechaadha. Guyyaa baay'ee makiinaadhaan deemna. Yani in bullaga makiinaadhaan deemna garuu lafa deemna toon ta'an makiinaan deemna. Makiinaadhaan deemnee yeroo buufata paaspoortiitti hojjetatan geenyu achiin gaafa buufata paaspoortiitti hojjetan geenyu ammas immoo mudannoon tokko na mudate ture. Innis maalidha paaspoortiin keessan hiiqaamaan keessan kan itti hojjetame dhumeeraa nuun jedhan gaafa dhumeeraadhaan indi kan itti hojjetan yoo samoonuma kan hojjenne akkamitti dhumee kan jennu waa baay'ee natti dhaga'ame ture. Bu'aa baay'ee natti dhaga'ame jireenyi gaa biyya lafa bu'aa baay'ee qabamti ree boloota koo waan baay'eetu nama mudata waan baay'ee yeroo deema yeroo daandii deeman waa baay'ee nama mudata kana nama mudata jedhee namni waa harkatti qabatee hin ba'u. Achumarraan atumani akkatti gaddee kan taa'u achirraan daqiiquma sana keessatti mucaan namti achi fuudhee gara buufata paaspoortii sana achi nu geessee iddootti nu hojjechiisamu sana nuuf hojjechiisee ture. Yeroo inni nu hojjechiisutti baay'ee gammadee ture moo deebee baay'ee gammadee achirraan amma gaafa dhaqnee
boru deemtu nun jedhanii achi buufata paaspoortii sana guyyaa 4 bullee achirraan gaafa gara Sudaanitti yookiin gara Kaartumitti deemuudhaaf intini jennu baqa amma baasiinii borsi fudhatee deemaa qoqqobbaa gaafa isaan nun jedhan dhuguma nu fudhataanne baqa nuuf haaraa dhagaa waan ta'eef bakka dhannu immoo hin beeknu garuu namoonni nu fuudhee deemaa jira malee jechaan maatiin keenya karaa achirraan akka deemne hin beekan garuu booleen cufamaadha. Booleen cufamaadha jechaadha boolee yeroo nufu booleen cufamaadha waa baay'ee mudannoo baay'ee keessa dhaloonni baay'een illee kan nu biraa dhuman baay'ee isaaniitu jira dhaloonni baay'een kan makiinarra darbatamanii dhuman baay'ee isaaniitu jira dhaloonni baay'een immoo kan achi iddoo hin qabamne sanatti ga'anii kan paaspoortii isaanirraa fudhatanii gara duubaatti deebi'an baay'ee isaaniitu jira ani mudannoo amma kanaa keessa darbeen har'a kunoo as jiraan isiniin jedha waa baay'ee mudatamaa dhufe. Garuu yeroo asiin amma teenyee wanti ni jennu yeroo amma booleen banamee jiru waan nu bakka antini akka deemnee dhumni fakkaata ani yeroon karaa Sudaan dhufee waan akkanaan na mudate gaafa dhaqee immoo Sudaan ga'ee jedhu immoo achiin ijoollota kana biraa adda baanii nama lamaan jechaadha gaafa adda baanu amma guyyaa lama akka bullee achi immoo iqaamaan keenyas gara Dubaayitti akka nu hojjetamuuf gaafa guyyaa lama bullu immoo ana mana dubartii gaashaana qabee ture Kaartumitti jechaadha obboloota koo isuma daandirratti nu rakkisaa tureet immoo amma immoo gara nama tokkotti immoo nu geessan achitti immoo gaafa nu geessanii dubartiin sunii mucaa qabdi turte mucaa ishii sana nan qabaafin ture bakka nan qabaaf mucaa sana yeroo qabuufi bakka as taa'uu barbaadda moo deemuu barbaaddaa naan jetti naashin akkas naan jettu lakki deemuu barbaadan jedhaan bakka achirraan otoo jennu amma immoo kaanee achi guyyaa lama sana xumurannee paaspoortiin keenya kun gara Dubaayitti hojjetamee nuu dhufe gaafa dhaqnee buufata xiyyaaraa geenyu ammas paaspoortiin keessan lakkoofsi isaa sirrii miti lakkoofsa luukii 12 ta'uu qaba jedhanii gara duubaatti nu deebisan gaafa gara duubaatti nu deebisanii bakka waan goon wallaale kanarra namichi achi Kaartumii nu fuudhe sun nu biraa deebi'eera lakkoofsa isaallee hin qabnu ture nuti lakkoofsa isaa hin qabnu gaafa kanarraa achiin maal goona jennee amma bakka yaada garaagaraa keessa galuu jalqabne gaafa yaada garaagaraa keessa gallu achumarraa nama tokko immoo dhufe baay'ee guddaadha dhufe matuma buufata xiyyaara sana keessa jirru jechaadha achiin dhufe maaliif dhaabattuu nun jedhe nuti umaan beeknuun ingiliffaan dubbataa nan dhagaa garuu achumarraan paaspoortii keenya fuuneetti agarsiisne gaafa fuuneetti agarsiisnu achumarraan innoo farrameetu gara jara sanaatti nu erge gaafa inni farramee gara jara sanaatti nu deebisu jarri sun achumarraan darbaa nuun jedhan bakka Itoophiyaan baay'eedha waanta ta'eef luukiinsa tikikkilii miti jedhu kan nama biraa wajjiniin akkatti mudannoo amma kanaa mudatameen gara biyya kanaa dhufee gara biyya ormaa dhufee mudannoon koo kanadhaan isiniin jedhaa daawwattoota koo warri na hordofaa jirtanis waaqayyo sinaa eebbisu warri maatinaaf hin taanes koottaa maatinaaf ta'a warri maatinaaf taatan immoo anuma wajjiniin turaan isiniin jedhaa laayik naa godhaa sheer naa godhaa na jajjabeessaa ganaa addisiidhaan isiniin jedhaa waaqayyo sinaa eebbisu eebbifama warri maatinaaf taatanis immoo isiniin jedhaa ammallee na jajjabeessaa koomentiin keessanis baay'ee natti toleera waaqayyo sinaa eebbisu warri jabaadhu naan jettanis waaqayyo koo isinaa eebbisuun isiniin jedhaa oolmaa gaarii isiniif haa ta'u daqiiqaa baay'ee isinirra dheeresseera dhiifama isiniin jedhaa turtii gaarii